jalqaba alhamdulillah rabbil alamin rabbiif galata galchina itti aansee ammoo hiriyoota isaa namoota itti dhiyaatan warroota jalqaba alhamdulillah rabbil alamin rabbiif galata galchina itti aansee ammoo hiriyoota isaa namoota itti dhiyaatan warroota lubbuu isaa baraaran onnee irraa galatoomfachuu barbaada. Kaffiyaloon ummata Oromootiif qaalidha. Dhala Oromooti, ilma Oromooti, gudeeda Oromooti. Saba kanaaf akka qabsaa'ee lubbuu kennee fi wareegama kaffalatti iyyuu osoo hin ta'in guyyaa tokkos ta'u saba kanaaf sagalee ta'ee jira. Dhugaa saba kanaatiif nama dhaabbate, nama falme, nama wareegama lubbuu isaa qabsiisee biyya san keessatti hiyyummaa fi rakkoo fi gadadoo san hunda wajjin lammii isaatiif uummata isaatiif sagalee ta'e ammas lammiin isaa uummanni isaa jaalatu jechuudha. An dhugaa dubbachuuf dhugaa isinitti hima. Erga du'aa caalutii booda lubbuun tiyya takka akka har'a guyyaa irratti laayivii isaa guutuu jala deemee ilaalaa ture. Lubbuun tiyya takka akka irratti rarraateen beektu. Takka yoo ibaluu doo jedhan ajalatti itti dhufa. Garuu dhala Oromoo ilma Oromoo miidiyaa gubbaa taa'ee kaleessarraa jalqabee lubbuuf baasuudhaaf dhaammate baay'ee nama gaddisiisa, waan onnee nama cabsu, waan qalbii nama cabsu. Duuti Oromoo sirriitti maragaa. Duuti Kaffiyaaloo uummata Oromootiif salphina guddaa, qaanyii guddaadha duuti Kaffiyaaloo. Garuu alagaa fi diina Oromootiif ammoo gammachuu guddaadha. Viidiyoo isaa namoonni hedduu riifadhu godhatanii jiran, namoonni hedduu waraabanii jiran. Haasaa isaa guutuu dhaggeeffannee jira. Wanni achirratti inni dubbate rakkoo gurguddoo qaba obboleessi keenya kun. Rakkoo ilmi dhiiraa tokko rakkatu malee ilmi dhiiraa tokko gabbahee lubbuu isarratti of ajjeesuudhaaf hin murteessu. Ilmi dhiiraa rakkatu malee miidiyaatti gabbahee hin boo'u. Ilmi dhiiraa tokko rakkatee rakkoo jireenya hawaasummaatii fi rakkoon gartee jireenya mana keessaatii fi jiraachuu danda'u dhabu kana caala nama godha. Achirratti dubbatee jira Kaffiyaloon rakkoo diinagdee akka qabu, rakkoo mallaqaa akka qabu, kana wajjin maatii wajjin hiraara adda addaa akka qabu dubbatee jira mucaan. Ilmoo tiyya xiqqittii ilma tiyyaaf aanan itti bitu dhabee waan ani hin bitu dhabee saantimii na gargaaruu dhiisanii hiriyoonni kiyya garuu dhugaatii wiskii gurguddaa birrii 3,000, 4,000, 5,000 na biraa deemanii dhuganii jedhe. Kana arguu caala maaltu onnee nama cabsa. Odoo ilmi isaa hiriyaa ta'ee ilmi biraa aanan waan dhugdu dhabdee biraa rakkachaa jirtu. Namni ilmoo aanan isaa bituu hin dandeenyeen dadhabe maatii isaa haadha manaa isaa akkamitti horachuu danda'a? Akkamitti magaalaa Finfinnee san keessa biyya jireenyi itti qaalii san keessa namni kun jiraachuu danda'a? Miidhama saayikooloojii sammuutiin wal qabatee rakkoon obboleessa keenya kanarra gahe rakkoo murtii lubbuu nama baasu caala kan darbu jechuu ilma dhiiraati. Rakkoon amma isarra gahe kun ati bal'ifattee qananii keessa jiraattus sirras bor ammoo akka gahu beeki. Keessattuu dhaamsi guddaan an qabu qaama mootummaa keessa jiran bakka barbaadde jiran Oromoon biyya keessaa fi biyya alaa rakkoo mucaan kun qabu tokko rakkoo dinagdeeti. Inni lammataa rakkoolee jireenya maatii isaa keessa jiraachuu danda'u hedduutu jiraachuu mala. Kana jaarsi biyyaas hawaasni Oromoos kan nu dhaggeeffachaa jirtan rakkoo kana hatattamatti akkasiin furuu dandeettan. Har'a mucaan kun lubbuu isaa hagalatoomanii hiriyoonni keenya dhaqqabanii du'a oolchanii jiran. Bor ammoo yoo rakkoon isaa kun irraan furamne rakkinnoon isaa kun yoo gartee fala hin arganne ammas bor ammoo kana caala obboleessa keenya dhabuuf deemnaa jechuudha. Namoonni obboleessa keenya ifajjeessuudhaaf deemu kana itti qoosaa jirtan haga daqiiqanii Facebook laayivii irraa bu'etti namoota hedduu arge. Dhugumatti isin onnee hin qabdan. Dhugumatti isin namooma hin qabdan. Isin dhugumatti ilma namaatii miti. Ana biratti nuti bar biyya faranjii dhufnee gaaf biyya faranjii dhufnu biyya kennaa miti bar. Faranjiin nu yaaltee mana kiraa nurraa baasanii nu nyaachisanii nu baasan. Maaliif?
bifa keenya waliin fakkaanne ka afaaniif aadaa fi seenaa keenya waliin fakkaanne gargaarsa kana hundamaaf nu godhan baara afaan qurxummii irraa nu fuudhanii ka gargaarsa kana warri faranjii adii nu godhanii maaliif namooma isa humanity isa jennuun ilmi namaa tokko akka namatti jiraachuu qaba jedhanii waan amananiif ati har'a obboleessi kee ammoo ka sadarkaa kanarra ga'e kana namoonni amma mudii nuti qabachaa jira yookaan mootinuu namoota komentii garagaraa barreessitan namoota waan poost gootanii maxxansitan agarru kun hunda dhugaa dubbachuuf yeroo barruu keessan arginu komentii keessan arginu akka malee onneen nu caba akka malee qalbiin nu caba duuti obboleessa keenyaa lubbuun isaa nuuf qaaliidha saba isaatiif qaaliidha nama firii takka qaawwa takka cufuu nama danda'u nama dandeettiis qabu Oromoon gaafa awwaalchaa boo'ichaaf wal yaama goota isaas hayyuu isaas takka hin agarree beeknu haga lubbuun jiran yeroo waa godhuuf Oromoon akka sabatti artistoota Oromoo irraa kaasaa kamirraayyuu gaafa awwaalchaa wal yaamu har'a ammoo lubbuun obboleessa keenyaa kan hafutti rabbiin galatoonfachuu dhiisanii hiriyoota keenya isa dhaqqaban galatoonfachuu dhiisanii akka waan inni muudii qabachaa jiru warroonni fakkeessitanii dubbattan dogoggora guddaa dogoggortanii jirtan rabbii keessanii deebi'aa toobadhaa rabbii keessan isin rabbi isin araaramu isin jedhan ilmi dhiiraa gabbahee shugguxii qabatee ofin ajjeesu yoo rakkate malee yoo itti jabaatte malee yoo itti hammaatte malee yoo humna isaatii ol waan godhuu danda'u dhabu taate malee jireenya akkanaa jiraachuurra du'a filadha jedhee murtii akkasii murteessa nama meeqatu lubbuu isaa fannise kan obeeyne nama meeqatu of ajjeese abbootiin qabeenya biyya keessatti isaa ta'uti osoo qabeenya qabu yoo nageenya hin qabaanne jechuudha kanaaf ammallee irra deddeebi'ee isinitti himaati warroonni lubbuu obboleessa keenyaatiin qoostan qaanfadhaa dhiifama gaafadhaa barruulee maxxansitan koomentiilee keessan deemaatii kaasaa bor mucaan kun obboleessi keenya kun barruu isin maxxansitan kan na arga saayikooloojii sammuu isaatiif gaarii miti mucaan ifa dubbatee jira waan hundaa himee jira kun Oromoodhaaf akka sabatti nuuf qaanii salphina keessaa ba'uu hin dandeenye salphina guddaadha odoo sabaa